شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي، ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. gaaffiin jalqabaa akkana jetti. Ji'a Ramadaanaa kana keessa shayxaanni hidhama. Warra soomu qofarraa hidhama moo warra soomne irraallee hidhama? Shayxaanni hin hidhame jechaan ji'a Ramadaanaa kana keessa guutumaan guututti hidhama jechaadha. Hamma xiqqaa wayittuu shayxaanni xiqqaa jedhamee kaafuu jira malee shayxaanni guutumaan guututti inni hidhame jechaa ji'a Ramadaanaa kana keessatti uummata mararraayyuu. Amma shayxaanni hidhame jedhame ji'a Ramadaanaa keessa hidhama moo sababa ji'a Ramadaanaatiif hidhama moo warra soomurraa qofa hidhama? Akkan yaadutti jiini Ramadaanaa jalqaba akkuma amantiittu ji'a Ramadaanaa keessa shayxaanni guutumaan guutuu waan hidhamuuf I think ji'uma Ramadaanaa sababuma ji'a Ramadaanaatti hidhama. Guutumaan guututti iyyuu hidhama jechuudha. Inni hidhama nama hundarraayyuu. Okay. Salaata salaannu keessa ka jama'aadhaan salaatan ka azaanaa fi qaama malee salaatamu kami? Salaata iidaati. Salaata hidhatee salaatu keessa ka azaanaa fi iqaamaa hin qabne kami? Kan uummanni walitti hidhatee salaatu keessa azaanaa fi iqaamaa? martuu hin qabu. Akkamitti marti hin qabu? Martuu walitti hidhatee salaataa miire imaamaan salaata. Imaamaan salaata sirrii. Salaatichi azaanaa fi iqaamaa hin qabaa mire? Awwala kaasuun. Awwala azaananii no awwala azaananii iqaamanii salaatatti seenanii miti zuhrii ammoo salaatu barbaadu. Salaanni akkasitti ittiin seenne kan uummanni akkanuma wal ga'ee salaatu kami? Duhaa. Salaata istiqaa. Yookiin immoo salaanni azaanaa fi iqaama malee salaatamu kami? Sunna. Sunnaa tanfaa? Sunnaa takka. Fakkeenyaaf yaa OBS sunnaa salaata booda salaata waajibatti aantu azaanamaa fi qaama malee salaatu. Garuu kan salaatummaan namni baay'ee walii hidhatee salaatu ka azaanaa fi qaama malee salaatu. Taajir kabira. Salaanni azaanaa fi qaama malee salaatamu. Salaata kam? Salaata sunnaati. Kan fa'a keessaa kam? Salaata azaanaa fi qaama malee salaatamu salaata halkan leeyliiti jechaadha. Salaanni sun ishaayee geessaniin booda naannoo halkan qixxee ka'anii waan salaataniif azaanaa fi iqaama illee hin qabu salaata halkanii salaata leeyliitiidha. Gaafadha. Salaata waajibaa salaannu keessa ka attahiyyaata afur qabu kami? Attahiyyaata afur jechuun yeroo nuula tare egaa. Yeroo nuula tare jechuun. Ta'uyyuu akkamitti attahiyyaata afur ka qabu kaminni akkamitti qabaachuu marti qabaachuu hin danda'u? Salaata magriibaati. Magriibni immoo lammaffaa dhumarra dhufta. Lammaffaa gisee namni salaataa dhumarra dhufta. Sun keessa siilaa kamuu mire rukoo bira waan ta'aniif gisee namni sadaffaa bu'ate immoo ganaa tokkoffaa attahiyyaata jette. Egaa sillee attahiyyaata lammaffaa sadaffaa ta'uun dirqama waan ta'eef sadaffaaf attahiyyaata afur qabu magriibaa jechuudha. Argattee salaata keessaa attahiyyaata afur qabu isa kami? Attahiyyaata afur qabu. Salaanni attahiyyaata afur qabu. Salaanni attahiyyaata afur qabu salaata halkanii na fakkaata. Kamin? Salaata taraawihaa. Salaata waajibaa salaannu keessa ka attahiyyaata afur qabu isa kamin? Salaata attahiyyaata afur qabu. Garuu salaan hin badu. Attahiyyaata afur illee yoo ta'e salaan hin badu. Hin badu. Zuhrii. Zuhrii meeqa?